sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata amajji 12 bara 2018 ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Magartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffannee qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Manni murtii wayyaanii maqaa dhaddacha jeeqxan jedhuun hidhamtoota ilmaan Oromoo hoggantoota paartii Koongireensii Federaalistii Oromoo hidhaa baatii 6 murtii dabaa itti murteesse. Amajjii 11 bara 2018 hidhamtoota ilmaan Oromoo galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti dharaan himataman obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi obbo Addisuu Bullaallaa irratti sababa waltajjii dhaddachaa jeeqxan jedhuun hidhaa adabbii baatii 6 irratti murteessan. Hoggantoonni kunneen mirgi isaanii akka kabajamuuf waan mormaniif qofa dhaddachaa jeeqxan ittiin jechuun hidhaa adabbii addaa baatii 6 kun abbaa seeraa wayyaanee Tigirichaa Zaraay jedhamuun itti murtaa'e. Sababiin guddaan yaada isaan mirgi isaanii akka kabajamuuf akka mormiitti gamtaan dhiyeeffatan ta'uun beekameera. Aangawoonni mootummaa wayyaanii dhihaatanii ragaa ittisaa akka bahan jedhamee gaafatamaa tures manni murtii TPLF kun hin danda'amu jechuun harkatti diduun waan ofiif jedhu murteeffateera. Himatamtoonni kunneen murteen manni murtichaa hoggantoonni mootummaa olaanoo ragaaf waamaman mana murtiitti akka hin dhiyaanne murteessee waan mormaniif dhaddacha jeeqxan jedhamanii hidhaa 6 kan itti murtaa'edha. Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo dhaddachi dhimma kana ilaalaa turetti dhaabbachaa turan jedha odeeffannoon gamasii arganne. Himatamtoonni kunneen dubbii qofa osoo hin taane weedduudhaanis mormii qaban ibsachuu isaanii namoonni dhaddacharra turan himaniiru.
namoonni Gimboot sabaatti waliin hidhata qabu jedhamanii himatamanii dhaddacharra turan himatamtoonni 3 biroos wayitaa obbo Baqqalaan faa morman harka walitti rukuttan jedhamanii hidhaan ji'a 3 itti murtaa'ee jira. Ministeera muummee biyyattii dabalatee hooggantoonni naannoo Oromiyaa kanaan dura ragaa ittisaaf waamamanis sababa hojiin akka hin dhiyaanne xalayaadhaan beeksisanii turan. Ministeerri muummee obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny torban darbee namoonni siyaasaa hidhaa jiraniif dhimmi isaanii ilaalamaa jiru akka hiikaman dubbatanis haga yoona wanti godhame tokkollee hin jiru. Inumaayyuu uummata Oromoo jaalalaa fi kabajaa hidhamtoota siyaasaaf qabu waan hubataniif sossobbaadhaan uummata kana sammuu coomsuun lafarra harkisaa jiraachuutu mul'ata. Haala mana murtii kijibaa wayyaanee sana irratti dabalataan gabaasni arganne akka addeessutti manni murtii wayyaanee waanuma gatii hin qabneef qondaaltota mootummaa dhiyeessitanii ragaa baasisuu hin qabdan jechuun ragaa ittisaa obbo Baqqalaa Garbaafaa ugguruu isaatu himama. Kanarratti abukaatoon obbo Baqqalaa Garbaafaa qondaaltonni mootummaa himatamaa irratti ragaa bahanii waan jiraniif dhufanii irraa ittisuu qabu jedhee falmeera. Obbo Baqqalaa Garbaas jechoota gadi bu'aa akkasii fayyadamuun mana murtii kanarraa hin eegamu ture jedhee wayita mormetti manni murtii kanaan dhaddacha jeeqxan jedhee hidhaa ji'a 6 isaan adabeera. Gareen obbo Baqqalaa Garbaafaa adabbiin gaafa itti muramu mormuun manni murtii kun dhiiga ciincaa waggaa 26f dhiiga uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo dhugaa turtan duuti nurraa dhaabbachuu qaba jedhanii mormatan. Kanumaanis dhaddacha irraa bahuun bakka hidhamtoonni tursiifaman keessatti ugguramuu odeeffannoon arganne ni addeessa. Mootummaan wayyaanee godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaatti uummata Oromoo abbootii warraa 208 ol irraa lafa qabiyyee isaanii hektaara 315 fudhachuun qe'eef qabeenya malee uummata hambisee rakkoo ulfaataaf saaxilamanii jiru. Uummata Oromoo godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa abbootii warraa 208 irraa mootummaan abbaa irree wayyaanee lafa qabiyyee isaanii hektaara 315 humnaan fudhatame uummanni mana murtii Oromiyaatti himannaa dhiyeeffatanii manni murtii Oromiyaas uummataaf murteessinaan bakka bu'oonni dhaabbata mootummaa wayyaanee oliyyannoo mana murtii federaalaatti dhiyeeffachuun murtiin manni murtii Oromiyaa uummataaf murteessee diigame manni murtii federaalaa wayyaanee uummatatti murteessuun uummata Oromoo lafa qabiyyee isaa irraa dhabsiisee jira. Murtiin dabaa kun ji'oota darban keessa uummata keenya irratti kan kenname ta'uu gabaasaan arganne ni addeessa. Uummata Oromoo aanaa Limmuu Saqqaarraa maqaa qonnaa jallisii fi tajaajila adda addaa barbaanna jedhuun lafa hektaara guddaan hagana ga'u kanfaltii yookiin beenyaa tokko malee qonnaan bultoota Oromoo irraa fudhachuun hagabsaa jiraachuu qeerroon gabaase. Qonnaan bultoonni kun korporeeshinoota wayyaanee ijaaramanii uummata Oromoo saamuu qofaaf Oromiyaa keessatti bobbaafaman kanneen akka korporeeshinii sukkaara Itoophiyaa, bulchiinsa aanaa Limmuu Saqqaa, dhaabbata bishaan albuudaa fi humna ibsaa Itoophiyaa bakka kanneen bu'an aangawoota wayyaanee uummata keenya qe'ee qabeenya irraa buqqisaa ofii immoo qabeenya Oromiyaa saamaa Tigraayin duuromsaa kanneen jiran ta'uun saaxilameera. Kana malees kanneen uummata lafti qabiyyee isaanii irraa fudhatamee bakka bu'uun manneen murtiitti deddeebi'anii falmachaa jiranii fi mirga uummataaf dubbatan irratti yakki ulfaataan kanneen akka reebichaa fi doorsifni guddaan poolisii federaalaa fi dabballoota wayyaaneen irratti raawwatamaa jiraachuu maddeen nuuf gabaasan. Uummanni Oromoo cufti rakkoo ulfaataa fi murtii haqaa afaan qawween uummatarraa mulqamaa jiru hubachuun gamtaan waliin hiriiree haa falmannu jechuun qeerroon waamicha dabarseera. Oduu keenya biraan lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Waamaa Agaloo keessatti mootummaan abbaa irree wayyaanee hattoota ijaaruun uummata irratti bobbaasee jira. Godina kana keessatti uummanni dararaa guddaa argaa jiraachuun dhaga'ame. Haalli aanattii keessaa hedduu ulfaataa fi uummanni nagaa dhabaa jiraachuutu himama. Hattoonni loowwan qote bulaa jalaa akka hataniif kaabinoonni aanatti ijaaranii gaditti lakkisanii jiraachuutu himame. Sababaan hattuu uummatatti lakkisuu maaliif jennee wayita gaafannetti uummatatu walga'iif waltajjii OPDO baqate jechuun himan. Aanattii keessatti yeroo uummanni mootummaa diduu tooftaan akkasii akka irra deddeebiin dalagamaa ture nuuf himuun erga hattuu nutti lakkisanii booda hattuu isinirraa tasgabbeessina jechuun uummata walga'ii irratti argachuuf mala kana akka fayyadamanillee dubbatan. Godinuma kana guutoo giddaa magaalaa Ukkee keessa waraanni wayyaanee akka malee buufachaa jiraachuutu himame. Lixa Oromiyaa kana keessatti shororkaan guddaan uummatarra qaqqabaa jiraachuu jiraattonni nuti dubbifne nuuf himani.
haala magaalattii keessaa maal akka fakkaatu gaafannee deebii buufata waraanaa fakkeessanii jiru jedhu erganuuf laatanii booda magaalattii keessatti waraanni wayyaanii poolisiin federaalaa 100 kan galanii jiranii fi dhiyoo asitti oraalii 3 kan itti dabalaniif dabalataan ammas oraalii 2 dheengadda irratti dabalanii jechuun jiraattonni nuuf himaniiru. galgalas magaalattii keessaa dhukaasa gurguddaan dhaga'amuu dubbatu. sababaan hangana magaalattii keessatti humni waraanaa bobbaafamaa jiruuf humni waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana keessa buufatee jechuun shakkii qabdurraa kaateeti jechuun sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasaniiru. onuma sana magaalaa Galiilaa keessatti wayyaaniin daldaltoota irratti gibira haaraa ida'uu ishee nuuf himan. hanga ammaatti dhaga'amees argamees kan hin beekne maqaa gatii kottee kaffalaa jedhuun daldaltoota magaalaa Galiilaatti gibirri haaraan dhufeera jedhan. gatiin gibiraa kun daldalaa tokko hanga qarshii 3,000 kan gaafataa jiru yoo ta'u guutummaatti uummanni didee fincilullee uummanni waan harkaa fudhachuu dideef 50 kaffalaa jechuun yookiin 1,500 kaffalaa jechuun hanga amma uummata magaalaa Galiilaa rakkisaa jiraachuu qeerroon onichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himaniiru. akkasuma lixa Oromiyaa qeellam Wallaggaa keessa uummanni jiraachuu akka dadhabetu himama. mootummaan abbaarree wayyaanii sodaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabduun torban darbe keessa tarkaanfii fudhatamerraa ka'uudhaan uummata nagaa goolaa jiraachuu maddeen gabaasan. kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloohertzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture horii bulii jenna. kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara Jaal Qalbeessaa Dhangiyaatti isin dabarsa. ammas nu waliin tura. Idadi kana fego takuma tama Kane timbe kamu wala tore nyoma Erasini dunasit ni ware kama Ala baro faji wala puma Idadi kana fego takuma tama Kane timbe kamu wala tore nyoma Erasini dunasit ni ware gabba Goza ya dudure Erasi ware gabne Sibjecha idamo Sibjecha sikalamne Meka piya bae Galana nyatapne Meka tulupuda Tawalamne Alaba Oromo Ibsitu dukana Iga sekata alonni si ana Sifla pesa jabsa Atisa polfana Kenya, ati no fifaya, itipu chama Kenya, alaba Oromia, kesa Kenya, ati no fifaya, itipu chama Kenya, alaba Oromia, alaba Oromo faji wala kuma, itadi galape.
Atisinii duunaasiif ni wareegamna. Labsa qeerroo bilisummaa Oromoo uummata Oromoo Oromiyaa keessaa maraaf waan ammaaf ammatti gochuu qabnuu fi itti fufnee gochuu qabnu. Biyya keenya keessatti nagaan baanee nagaan galuun erga hafee mirgi lubbuun jiraachuu qabeenya ofii tikfachuu mootummaa wayyaaneen molqamee addatti dararaaf uummanni keenya Oromoon saaxilamuun isaa waggoota hedduu lakkoofsisee jira. Qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo karaa nagaan taasisaa tureef jiruun mootummaan ofiin bula wayyaanee maqaa uummata Oromoo fi saboota Itoophiyaan daldalee waggaa 26 gargaarsa karaa malee guuraa bahee fi meeshaa waraanaan uummata nagaatti dhaadatuun yeroo ammaa qeerroon bilisummaa Oromoo afaanitti muka kutee dubbachuu dadhabsiiseera. Qaama kaleessa afaan isaan dimokiraasii dhugaan hojjetaa jirra jedhaniif arrabni ittiin garboonfataa wayyaanee dhaadessaa ture waan taajjabaa jiru fakkaata. Kanas ta'ee sana nu qeerroof uummata Oromoof amma qabsoo fincila xumura garbummaa gad finiinsuun filannoo dursaati. Tajaajila intarneetaa biyya keessaa kutuun mootummaan wayyaanee dhoksaatti uummata keenyaaf jaallan keenya akka baroota darbanii dhabama gochuuf waan hojjetaa jiruuf nutis fincila xumura garbummaa finiinsaa jirru itti jabeessuun furmaata keessa deebii hin qabne ta'uu qeerroon dhaama. Kanarra dhaabbatee uummata Oromoo sadarkaa garaagaraaf hojii garaagaraarra bobbaatanii jirtaniif ibsa kanaa gadii kenneera. 1. Qote bulaa Oromoof qabsoo uummata Oromoo baroota dheeraa duraa kaasee qaamni humna jabaa ta'ee sochoosaa ture qote bulaa Oromooti. Amma qote bulaan keenya baadiyyaa mara keessaa hafuura takkaan akka inni falmii xumura gabrummaa gajjabeessu ni gaafanna. Falmii humna hidhate waliin godhu kan qawween adeemutu hin taane humna haaraaf tooftaa si'ataan afaan qawwee wayyaanee dachaasee muka boqqolloo taasisuu danda'u akka fayyadamuun danda'amu agarsiisuun amma. Kanaaf qote bulaan Oromoo kam oomisha isaa akkuma dura jechaa turre gabaatti akka hin baafne kanarratti jabeessee akka hojjetu dhaamna. Tajaajila bittaaf gurgurtaa dhaabuutu hin taane walii isaa qofaarraan kan hafe qaama biraatti yookaan qaama mootummaa ofiin jedhu wayyaaneef jaarmiyaa isaatti akka waan gurgurre abboota keenya ni gaafanna. Qote bulaan xaafii bitachuuf buna gurguru qote bulaan xaafii qabaatee buna dhabeef laatee sirna gabaa yeroo faaraa kan meeshaa qofaan wal bituu danda'u akka abboota keenya duriif waliin isaan ala qaama biraatti gurguru akka dhaabu gajjabeessinee dhaamna. Yoo loltooti mootummaa saamicha eegalan meeshaa nageenya keessan ittiin eeggatan qopheeffachuun murteessaa ta'uu ammaan hubadhaa. Gibira hin gabbarinaa, qaraxa hin kutinaa. Qaama humnaan gibira gabbari jedhu addaan baafadhu qeerroof dabarsii kenni yookaan laadhu uummataaf eeri waan ta'uu qabu. Qote bulaan yaada kana fudhachuun barbaachisaadha. Gaafa waan qabdan hin gurgurinaa jennu bittaan ashaboof kaawwanii isin rakkisuu mala. Kanaaf ammoo daldaltoonni magaalaa kamirraa hedduminaan ashaboo bitanii akka Oromiyaa galchan gaafanna. Waan kanarra darbee qaama wayyaanee gabbisuuf deemu irratti tarkaanfiin kam yoo fudhatame wabii hin qabu. Qaamota qote bulaan dirqamaan nutti gurguri jedhanii dirquun qabeenya qote bulaa seeraan ala saamuu fi gurgursiisuu barbaadan irratti ofirraa ittisa fi gorsi sirreessaa ni kennamaafi. Qaamota wayyaanee qawwee keessanii kadhaa harka qullaa adeemaa dooluu ta'aa jedhuuf Oromoos ta'ee qaama diinaa wayyaanee keessaa kan uummata keessa socho'u irratti sirreessi keessa deebii hin qabne ni kennama. Qaamota gibira gabbaraa malee jedhanii qote bulaa keessa akka durii socho'an irratti qaamni addaan baafataa jiru ni jira. Qaamota gibira qaraxa gatii kottee gatii teessumaa mawwaacoo gaafatan gochaa saamichaa kana irraa akka dhaabbatan ammaan dursinee akeekna. Qote bulaan mirgaa fi sabummaaf hin qabsoofne yookaan qabsaa'uuf qophii hin taane irra deebiin akka qophaa'u ni himama. Olola diinaan sobamee qabsoo irraa duubatti yoo hafes ilmaansaa garbummaatti guddisaa jiruuf lafaaf qabeenya isaa utuu arguu dhaga'uu utuu beekuu saamsisaa waan jiruuf qeerroon dammaqiinsa siyaasaa ni kenna. Kana keessaa didee yoo itti fufe gaafatama isaa ni fudhata. 2. Daldaltootaaf
Daldaltoonni qabsoo Oromoo keessatti tumsa karaa maallaqaanis karaa kamiin illee gochaa turaniif jiraniin qeerroon bilisummaa Oromoo ni galateeffata. Keessattuu daldaltoota suuqii cufaa jedhamnaan cufan qabsoon waliin irratti hirmaachuuf dantaa dhuunfaa isaanii lagatan galmeen qeerroo galmeeffatee qaba. Galata addaa fegeree isaaniifis abdii guddaa isaanirraa qaba. Kanaaf ibsa gadii kana akka hojiirra oolchaniif ammas kabajaaf jaalala Oromummaaf adaraa Oromiyaa saamamaa jirtuun isinitti kennata. Daldala keessan itti fufaa hojjedhaa. Qaama uummataa ta'uu keessan beekaatii uummanni gaafa qabeenya isaa mootummaa lagu isinis mootummaa lagadhaa. Uummataan ala qaama halagaarraa bituuf gurguruu dhaabaa. Qabsoo keessatti qabsaa'onnii fi uummanni wal hin miidhu. Uummatatti gurguraa qaamota mootummaa kamitti hin gurgurinaa, irraa hin bitinaa. Uummanni nyaatee haa jiraatu. Qaama waraanaa wayyaanee akka hin soorre. Hoteelonni kam waraana wayyaaneef soorrata maallaqaa arjoomuunis akka bira hin dhaabbanne. Gibira, baatii, gatii kottee, buusii miseensummaa, gosaa gosii karaa wayyaaneef OPDO isinitti dhufu lagadhaa, gibira hin kaffalinaa. Waraana bilisummaa Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo cina dhaabbadhaa. Waraanni wayyaanee magaalattiis ta'ee bakka jirtanitti dhukaasa uummatatti yoo bante golgaa uummataa ta'a. Walgayii karaa mootummaa wayyaanee jaarmiyaa ishee OPDO'n isinitti labsamu kamuu lagadhaa. Qabeenyi keessan waraana saamtota wayyaaneen akka hin saamamne ammaan of qopheessaa. Uummata keenyaaf akka wal beektanitti walii himaa. Qaama gibira kaffalaa jedhuuf dirqama mootummaa wayyaanee ba'adhaa isiniin jedhee isin gidirsu addaan baasadhaa. Midhaan gatii guddaan bitaman kanneen akka bunaa, xaafii, boqqolloo, boobee, saliixee, goommada, nuugii fi kan kana fakkaatan uummatarraa bittanii akka magaalaa gurguddaaf kanneen akka Finfinnee hin geessine waan ta'uu qabu. Daldalaan kan olii kana hin raawwanneef itti walii galuu dideef caasaan qeerroo bilisummaa eegumsa kamiin gochuufi hin danda'u. Saamicha loltooti wayyaaneen irraan gahaniifis wabii hin qabu. Daldalaan Oromoo tuffatee waan hin malle dalaguuf gibira irraa qabee hanga waan wayyaanee utubaa dalageetti innis wayyaaneetti lakkaa'amuusaa amanee fudhachuu qaba. Addatti caasaa OPDO dirqamaan daldaltootaan kana raawwadhu jettanii gidirsitaniif qaama Oromoo taatanii basaasummaaf wayyaanee gargaaraa jirtan uummata yookaan daldalaa kan rakkistan taanaan qeerroon sirreessa barbaachisu isinii kenna. Hoteelonni waraana wayyaanee soortan kamillee gochaa keessan irraa ammaan akka dhaabbattan gadi fageessinee isinii dhaamna. 3. Hojjettoota mootummaaf kaabineef kaadiree wayyaaneen ala. Qabsoo sabaa keessatti qaamni kamitti makamee finciluuf warraaqsa jabaa dhoosuun gaddaaf gadadoo biyyattii irratti walitti fufiinsaan karaa wayyaanee raawwataa jiru gu'aa taasisa. Kanaaf qabsoo barataaf barsiisaan gochaa jiruuf uummanni Oromoo qeerroo waliin gochaa jirutti makamtanii karaa dandeessaniin akka fincila xumura garbummaa uummata waliin finiinsitan dhaabna. Uummata Oromoof siyaasa wayyaanee kan uummataaf balaa akka saamicha Oromiyaaf karaa saaqu saaxilu irratti jabaattanii hojjetu. Uummata ilmaaf intala awwaalaa jiru jajjabeessu, gibira miindaarraa citu kaffaluu diduu. Guutummaatti mootummaa waan fayyaduuf umurii wayyaanee waan dheeressu hojjeturraa dhaabbatu qabdu waan ta'uu qabu. Qaama uummataa waan garbummaa caccabsaa jiru dura dhaabbatu karaarraa maqsuuf duubatti hin jennu. Qaama waltajjii wayyaanee taa'u irratti gorsii fi sirreessi meelalchiisaanii fudhatama. Kaabinee wayyaanee uummata keenya saamsisaa jiru kamiif dhiifamni hin jiru. Tarkaanfii jabaa fudhatuun itti fufama. Sabboontota OPDO keessaa akka nama dhuunfaatti uummata cina dhaabbataniin alatti diina kanneen ta'aniif akka gocha kana irraa dhaabbatan ammaan dhaabna. 4. Barattootaaf qabsoo ati gochaa jirtu seenaa biyyattii irra darbee addunyaaf fakkeenya ta'ee biyyoota garbummaa jala jiraniif fakkeenya ta'utti akka jiru hubadhu. Ati yoomiyyuu jaallatamaa hawaasaati waan ta'eef qaama uummata gidirsuu addaan baasuun waraqaan ta'u gama dandeessuun qeerroo akkasuma uummata guutummaaf beeksisuu itti fufi. Fincila xumura garbummaa finiinsaa turte itti fufi. Walijaaruu sagantaa jabaan sirraa ni eegama. Diina qabsoo fira qabsoo addaan baasuu itti fufi. Yeroo kamuu siyaasa jabaa situ qabee jira.
siyaasa uummata kana gara ifaatti baasu situ beeka. Akkuma duraa murannoon keef cichoominni kee itti haafufu. Qaama mooraa barnootaa irraa si adabu hedu kamiif jilba hin laafin waan ta'uu qabu. Qaamota kamuu barattoota Oromoo gidirsaa turaniif itti jiraniif hanga ammaa qabsoo karaa nagaa waan goonuuf ajjeefamaa gidirfamaa turreerra. Roorroon kun amma illee itti hammaannaan ofirraa ittisuuf qophii ta'uu keenya ni beeksifna. Duuchaatti yeroo wallaga'uun Oromoo bal'ate kanatti tarkaanfileen olii kun itti fufiinsaan hanga bilisummaatti kan raawwataman ta'uu uummataaf ibsina. Qaama mootummaa bakka kamitti waltajjii waamuuf qaama ilmoo namaa ajjeesaa boo'icha fakkeessii namaaf adeemu kamiif ammaan akeekkachiifna. Kana booda dargaggoon Oromoo yookaan qeerroon Oromoo du'a eeggachaa jiru utuu du'a karaa wayyaanee ofirratti eegaa jiru qaama isa ajjeesuuf deemu akka duraatti nagaan biyya abbaasaa keessa kan hin adeemsifne ta'uu akkasuma ardaa abboota keenya kaleessaa Oromiyaa saamamaa jirtuuf uummata manasaaf ardaasaa lakkiseef hanga ammaa furmaatni laatamurra gara dargaggoo isaa adamsanii ajjeesuuf hojiitti seenaa jiraachuu wayyaanonni ibsa laataa waan jiraniif furmaanni waaraan biyyattii keessatti hanga argamutti mootummaan ce'umsaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO makatee hanga biyyattiif dhaabatutti lammiin Oromoo saamamuu ajjeefamuu fi roorrifamuun dhaabbatee amma biyya ofii dhuunfatanitti fincila xumura garbummaa gad akka jabeessinuu qabnu uummata Oromoof ni hubachiifna. Dargaggeessi Oromoo yookaan hundi mana hidhaa wayyaanee dararaa isaa keessaa bahu yookaan hundi keenya mana hidhaa galuu murtii jalqabaaf yoo duunes dhaloota nu boodaaf bilisummaa akka argatuuf qabsoo gochaa jirru ni jabeessina. Hubachiisa kan olitti jenne gabaana dhaabbatu suuqiina cufamu miti. Gibira irraa qabee waan galii mootummaa dabalu kam akka hin kaffalamneef waltajjii yookaan walgayii wayyaanee akka hin teenye akeekuudha. Lolaa dhiiga keenyaan saamtota Oromiyaa keessaa ni dhabamsiifna. Qeerroo bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaa Amajji 11 2018. Egaan dhaggeeffatoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.